warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalattoota kiyya warroonni amantii biraas ashama harka fuune bakka jiraatti sa'aatii har'aa kana geettan isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya ani maqaan kiyya Mahammad Jundii yookiin Mahammad jedhama. Gama miidiyaatiin immoo tuyyuu muhee miidiyaa jechuun beekama. Kabajamtoota fi jaalattoota kiyya chaalaanni kun haarawaa sabiskiraayib sheer naa godhaa isiniin jecha. Osoo gara barnootaatti hin deemne duratti sheerii fi laayikii nu jajjabeessa isiniin jecha. Akkuma beekamu mallattoo tanarra kaa'uun sabiskiraayibii godhaa isiniin jecha. Yeroo isin biratti argamu akkana ta'a. Sabiskiraayib gootanii mallattoo al jettu tanarra kaa'uun dagatinaa isiniin jecha. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya na jajjabeessa sheer godhaa barnoota garaagaraatii fi akkasuma komoodiilee garaagaraa akkasuma waa hedduu irratti hojjetuuf deemaa na jajjabeessa sheer laayik godhaa na bira dhaabbadhaa isiniin jecha. Kabajamtootaa fi jaalattoota gamanumaan gara barnoota kiyyaa deemnu na faana bu'aa na daawwadhaa isiniin jecha. Kabajamtoota kiyya sirriitti na daawwatuun koomantii deebisaa waan barbaadan gaafii kaa'aa isiniin jedha. Egaa kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya barnoonni keessunis maali jechuun keessaniin oolu. Egaa barnoonni kiyyaa aappilikeeshinii jechuudha. Aappii garaagaraa waa'ee seenaa oromummaa waa'ee seenaa saabota hedduu jechuudha. Kanaafuu liinkii jala isinii kaa'aa gabbuu sun itti fayyadamaa isiniin jedha. Seenaa saabota kan jedhu kana hin argitan jedhee yaada. Waa'ee seenaa saabota kana baratu yoo barbaadan jechuudha. Aappii kana liinkii isaa jala isinii kaa'aa. Akkuma argitan seenaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu hedduudha jechuudha. Seenaa sahabota waan ta'e jala jira. Akka irraa barattan abdiin qaba. Akka sheer gootanii na jajjabeessitanis abdiin qaba. Akkasuma deebii gaafiif deebii Nabi Muhammadiin jechuudha sallallahu alaihi wasallam gaafiif deebii 440 jechuudha. Gaafiif deebii kana yoo dubbisuu barbaadan yoo seenaa kana baratu barbaadan liinkii jala isinii kaa'aa. Seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu isiniin jecha. Yoo barbaadan liinkii isaa jala isinii kaa'aa akka gabbuufattanii irraa barattan abdii qaba. Akkasuma jechuudha seenaa jechoota hayyoota kana jechuudha. Jechoota hayyoota kana akka buuftanii itti fayyadamtan akka irraa barattan abdiin qaba. Jala isinii kaa'aa liinkii isaa. Kabajamtoota fi jaalattoota kiyya seenaa keessan baradhaa. Waa'ee oromummaa waa'ee islaamummaa keessattis jechuudha. Baratuun dirqama nurratti. Kanaafuu jala isinii kaa'aatii aappilikeeshinii hedduu jechuudha. Kanas ta'ee kabiraattis ni jira. Liinkii jala isiniif kaa'aa hin buufattanii isiniin jecha. Akkasuma waa harkaana imaanaas warri baratu barbaadan warri hin beekne aappilikeeshinii kana buufattanii irraa baratuun waan barbaachisaadha. Akka irraa barattan abdiin qabaa isin jedha kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya. Gabbuufattuun itti fayyadamaa garuu buufattanii dhiisuu osoo hin taane itti fayyadamuun dirqama. Akkasuma yuutuubii kee kanas chaanaala kana naa guddisaa pilis walaa guddifnu isiniin jecha. Hagami isinitti fudhata jechuun sabiskiraayibii godhuun akkam isinitti ulfaata Oromooti jena guddisaa isiniin jecha. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya barnoonni qabanne kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Naaf kolchaa isiniin jaa. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya sheer laayik gochuun na jajjabeessaa. Barnoota biraatis gaafii waan barbaadan koomantii jala kaa'uun hin dandeettanii isiniin jedha. Waan naa galarraa waan argirraa inshaallah qabadhee isiniif dhufa. Na jajjabeessuun na bira dhaabadhaa isin jedha jechuun yoo sheer laayikii sabiskiraayib isin gootan yookiin namni kun itti fufaa deema malee irraa hir'ataan deema. Yoo ammoo viiyuun hin jiraanne yoo namni ilaalluun yoo namni waan namaaf gale tokko irraa osoo beekumsaaf osoo hin ta'in waan namaaf gale takka irraa waan paarsantii dhibbarraa paarsantii takka yoo ta'e yoo isin hime yoo waan beeku tokko jechuun yoo isin sheer laayik gootaniitiin na jajjabeessitan waan bareeda jedheeti yaada. Garuu beekeetii miti anis agumanaaf galerraa waan naa galerraa isin barsiisa. Waa'ee siitingii jawaalaatiin wal qabatee akkasuma barnoota yuutuubiitis inshaallah asirratti gadhiisuuf deema. Na faana bu'uun yoo isin daawwattanii sheer laayik gootanii viiyuun ka argamu taate waan barbaadan jala kaa'aa. Waan naaf galerraa isiniif deebisa barnoota garaagaraa barnoota jawaalaa kanaan wal qabatee akkasii isin jedha. Yoo dogongora naaf kolchaa. Kabajamtootaa fi jaalattoota barnoonni irraa qabannee dhufe kana fakkaata. Haga
dhuma viidiyoo kiyyaa daawwatu garuu hin dagatin isin jecha nagaa naaf jiraadhaa bakkuma jirtanii nagaanni kan rabbii isin bira haa jiraatu isin jecha naaf kolcha yoo gaafii qabaattan ajjala naaf kaasin jecha. Warahmatullahi wabarakatuh akkami jirtu kabajamtoota jaalattoota kiyya warroonni amantii biraas ashama harka fuune bakka jiraatti sa'aatii har'aa kana geettan isin jecha kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya ani maqaan kiyya Mahammad Jundii yookiin Mahammad jedhama. Gama miidiyaatiin immoo tuyyuu muhee miidiyaa jechuun beekama. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya chaanaanni kun haarawaa sabskiraayib sheer naa godhaa isin jecha. Osoo gara barnootaatti hin deemne duratti sheerii fi laayikii nu jajjabeessa isin jecha. Akkuma beekamu mallattoo tanarra kaa'uun sabskiraayibii godhaa isin jecha. Yeroo isin biratti argamu akkana ta'a. Sabskiraayib gootanii mallattoo al jettu tanarra kaa'uun dagatinaa isin jecha. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya na jajjabeessa sheer godhaa barnoota garaagaraatii fi akkasuma komoodiilee garaagaraa akkasuma waa hedduu irratti hojjetuuf deemaa na jajjabeessa sheer laayik godhaa na bira dhaabbadhaa isin jecha. Kabajamtootaa fi jaalattoota gamanumaan gara barnoota kiyyaa deemnu na faana bu'aa na daawwadhaa isin jecha. Kabajamtoota kiyya sirriitti na daawwatuun koomantii deebisaa waan barbaadan gaafii kaa'aa isin jedha. Egaa kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya barnoonni keessumas maali jechuun keessanii oolu. Egaa barnoonni kiyya aappilikeeshinii jechuudha aappii garaagaraa waa'ee seenaa oromummaa waa'ee seenaa saabota hedduu jechuudha. Kanaafuu liinkii jala isinii kaa'aa gabbuu sun itti fayyadamaa isin jedha. Seenaa saabota kan jedhu kana hin argitan jedhee yaada. Waa'ee seenaa saabota kana baratu yoo barbaadan jechuudha aappii kana liinkii isaa jala isinii kaa'aa. Akkuma argitan seenaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu hedduudha jechuudha seenaa sahaabota waan ta'e jala jira. Akka irraa barattan abdiin qaba akka sheer gootanii na jajjabeessitanis abdiin qaba. Akkasuma deebii gaafiif deebii Nabi Muhammadin jechuudha sallallahu alaihi wasallam gaafiif deebii 440 jechuudha. Gaafiif deebii kana yoo dubbisuu barbaadan yoo seenaa kana baratu barbaadan liinkii jala isinii kaa'aa. Seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa rahmanni isaan irratti haa jiraatu isin jecha. Yoo barbaadan liinkii isaa jala isinii kaa'aa akka gabbuufattanii irraa barattan abdii qaba. Akkasuma jechuudha seenaa jechoota hayyoota kana jechuudha. Jechoota hayyoota kana akka buuftanii itti fayyadamtan akka irraa barattan abdiin qaba. Jala isinii kaa'aa liinkii isaa. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya seenaa keessan baradhaa. Waa'ee oromummaa waa'ee islaamummaa keessattis jechuudha baratuun dirqama nurratti. Kanaafuu jala isinii kaa'aati aappilikeeshinii hedduu jechuudha kanas ta'ee kabiraattis ni jira. Liinkii jala isiniif kaa'aa hin buufattanii isinin jecha. Akkasuma waa harkaana imaanaas warri baratu barbaadan warri hin beekne aappilikeeshinii kana buufattanii irraa baratuun waan barbaachisaadha. Akka irraa barattan abdiin qabaa isin jira kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya. Gabbuufattuun itti fayyadamaa garuu buufattanii dhiisuu osoo hin taane itti fayyadamuun dirqama. Akkasuma yuutuubii kanas chaanaala kana naa guddisaa pilis walaa guddifnu isin jecha. Hagami isinitti fudhata jechuun sabskiraayibii godhuun akkam isinitti ulfaata Oromooti na guddisaa isin jecha. Kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya barnoonni qabanne kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Naaf kolchaa isinin jaa. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya sheer laayik gochuun na jajjabeessaa. Barnoota biraatis gaafii waan barbaadan koomantii jala kaa'uun hin dandeettanii isin jedha. Waan naa galarraa waan argirraa inshaallah qabadhee isiniif dhufa. Na jajjabeessuun na bira dhaabadhaa isin jaa jechuun yoo sheer laayikii sabskiraayib isin gootan yookiin namni kun itti fufaa deema malee irraa hir'ataanti. Yoo immoo viiwuun hin jiraanne yoo namni ilaalun yoo namni namni sila waan namaaf gale tokko irraa osoo beekumsaaf osoo hin ta'in waan namaaf gale takka irraa waan paarsantii dhibbarraa paarsantii takka yoo ta'e yoo isin hime yoo waan beeku tokko jechuun yoo isin sheer laayik gootaniitiin na jajjabeessitan waan bareeda jedheeti yaada. Garuu beekeetii miti anis aguma naaf galerraa waan naaf galerraa isin barsiisa. Waa'ee siitingii jawaalaatiin wal qabatee akkasuma barnoota yuutuubiitis inshaallah asirratti gadhiisuuf deema. Na faana bu'uun yoo isin na daawwattanii sheer laayik gootanii viiwuun ka argamu taate waan barbaadan jala kaa'aa.
waan naaf gala irraa isiniif deebisa barnoota garaagaraa barnoota jawaalaa kana wal qabatee akkasii isinin jedha yoo dogongora naaf kolcha kabajamtootaa fi jaalamtoota barnoonni irraa qabannee dhufe kana fakkaata haga dhuma viidiyoo kiyyaa daawwatu garuu hin dagatina isin jecha nagaa naaf jiraadhaa bakkuma jirtanii nagaanni kan rabbii isin bira haa jiraatu isin jecha naaf kolcha yoo gaafii qabaattan ajjala naaf kaa isin jecha.